Shan Islaamonni qulqullina isaanii ittiin eeggatan tokkoffaa saree duute kan itti gatame lammaffaa marsaan laguu duba. Waa'ee dhiqannaa isatti beektaati. Waa'ee dhiqannaa kottuun utuu si barsiisa. Ishinti beetii galtee utuu dhiqatiin kan baatu musliimni akkuma kan keessatti fakkaataa hamma nuti warruma dubartoota miidiyaarra baatee afaan bantu kana dadhabneenu. Waa'ee islaamnaa isatti beekta. Waa'ee islaamnaa utuu beekteetii sila akkasiin haasoftu turte. Islaamnaan qulqullinaan beekamaadha. Islaamni utuu dhiqatiin gadi hin ba'u bar. Islaamni guyyaatti yeroo 5 dhiqataa bar. Ati immoo qoshaashaa sareedhaa gadiiti. Qulqullina islaamarraa dubbachuu keetiin dura qulqullina kee eeggadhu sirna siraataan. Kan akka keessanii kuni afaan banuu malee beekumsa tokko kan hin qabaatiin nama arrabsuu miimee kana matsaafa keessantu isin ajajamu islaama arrabsaa jedhee isin ajaja islaama qeeqaa jedhee isin ajaja rabbiin guddaan islaamnaa nuuf kenneera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warri musliimataa tan alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Video kana share copy link godhaatii biraan naa gaha.